أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أبولين خيخان إسلاما، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكا جرتنتي نجا في رحمن ربي قد إسنرتي هاجراتو. ربي سبحانه وتعالى nama duba gartee seenaa gaarii hojjatee rabbi biratti illee sadarkaa fi kabajaa arkate rabbi subhaanahu wa ta'ala nu haa taasisu. Warra duba gartee waan fokkottuu hojjateetuma duba gartee seenaa fokkottuu of boodatti dhiisee deeme rabbi nu taasisin. Jachaatiin duba gartee viidiyoo gabaabaa kana keessatti dhaamsaan dabarsachuu barbaada duba. Dhaamsi kuni maal ja'a? Namni garii wahuma fedhe haa dalagu. waan fokkottuu fedhe dalageenni waan takka qofarraa haja. Wanni nitti haja maali? Maqaan isaa beekamuma qofarraa haja inni. Abalu akkas godhe, abalu akkas je, abaluun akkas odeessite, abaluun akkas taate jeetuma namni kun bas wa'uma isaa takka wa'uma isii Facebooka gubbattis haa ta'u, WhatsApp gubbattis haa ta'u, bakka barcaatittis haa ta'u, bakkuma hundattuu akkuma namni waa'ee isaa gingilchuu barbaada duba gartee. Wanti yeroo ammaa nuti Facebooka gubbatti arku jiru sani dhugumatti namni sammuu qulqulluu qabu, namni dhugaan qabsoof deemu, namni dhugaan duba gartee kaayyoo bareedduudhaaf deemu, namni dhugaan kaayyoo qabu abadan waan hin taane hin hojjetu duba gartee obboleen kiyya. Waan fedhe haa ta'u inni akkuma fedhe dalageetuma namni wa'uma isaa akka irraa haasa'uu barbaada. Zaaseed wama fedhe hojjatee maaltu nama danfisaa, maaltu nama oowwisaa. Yeroo ammaa tana keessatti maal yoon dubbadhee duba gartee dubbiin keetun fudhatamtii, maal yoon dubbadhee maqaan kiyya kun duba gartee na haasawamaa, yooniin ani akkam dalagee namni guyyaa kana guutuu na odeessaa oolaa je'eetuma gartee inni aada kaayyoon isaa waan takkaa fi takka qofa maqaan isaa akkuma haasawamu fedhe inni. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra akkasiitillee nun godhin. Jachaatiin seenaa gabaabduu bareedduu takka waa'ee zamana Umar Khattaab radiyallahu anhu fahamte takkaan isniif odeessa. Gurbaa tokkootiitu duba gartee Iraaq irraa ka'ee gara Madiinaa dhufe. Akkuma beekamu Umar ibn Khattaab radiyallahu anhu zamana inni addunyaa islaamaa tana bulchu bakki inni taa'u Madiinaadha duba gartee. Iraaq irraa ka'ee dhufee maaliin deema? Gaafii nama shakkisiistu nama gaafachuu fedha inni. Gaafii shakkii nama keessatti darbitu. Kaayyoonsaa hay dhugumattuu ja'eetuma namni akkuma bas waa'ee isaa haasa'urraa haja inni. He don't care. Gaafii san fedhu namni itti haa rakkatu, fedhu haa beeku, fedhu hin beekin. Inni dhugumattuu gaafii akkam gaafatisa gurbaan akkamiin waan akkanaa ja'asa namni akkuma waa'ee isaa haasa'uu barbaada. Tayyib maaliif jennaan fakkeenyaaf yoo si dhukkube bakkee ati deemtu garaajaa miti mana haakimaa dheeta. Yoo makiinaan ta'e wasirraa taate bakki geessitu garaaja. Yoo barachuu barbaadde bakki deemtu mana barnootaati. Wanti hundinuu ogeessa mataa isii ta'eef dandeessee qabdi jechuudha. Gurbaan kuni Madiinaa dhufee yeroo san keessatti Umar ibn Khattaab jira, Uthman ibn Affan jira, Ali ibn Abi Talib jira, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Abaa Hurayraa, sahaabaa gurguddoo babbariidduu warra duba gartee ilmii tana dhugee deemu rabbiin dalagaa toltuu isaanii irraa haa jaalatu. Ummanni dillisan osoo guutee jiru bakka isaan itti argamanii miqanii dhaqe duba. Eessa dhaqe? Masjidaas hin deemne. Bakka namni itti walitti qabamee waa'ee jiruu isaa itti haasa'u, namni kun waa hedduu waliin haasa'u gizee walitti qabame. Bakka san dhaqeeti ummata haasawa biraa keessa jiru gaafii shakkii nama keessa darbitu itti gadhiiseeti biraa deema. So ummata walitti qabame kana dhufeeti gaafiin qabaa jeen. Aboo ati osoo gaafiin gaafanne warra eessaatii jennaan ani warra Iraaqii gaafiin qaba gaafii tiyyatanamee akka naa deebistaniin barbaada. Haayas kannii jaaniin. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana keessa dubbate فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. آية تكو خيستي سورة رحمن كيستي قياسا قيا قياما إنسي في جنينيس بديساني تراهن قافة من جاء. أما قرآن ما خيستي آية برا خيستي فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون.
guyyaa qiyaamaa san waan isaan hojjetanirraa takka takkatti isaan gaafachuuf teenya ja'a asitti hin gaafannu ja'a asitti ni gaafanna ja'a dubbiin tun akkami je'ee gaafii shakkii nama keessaneexu fuudhee ummata gaggaafatee duba gartee madiinaa tana jeeqe duba ilaa hanga dubbiin isaa Umar ibn al-Khattab bira dheexutti. Ajaa'iba! yoo silaa waan kana baruu barbaade yoo silaa ilmi waan kana baruu barbaade bakki ni dhaqu bakka ulamaan jirtu dhaqee gaafachuu qaba. Ulamaan bakki itti argamtu masjiida ni beeka yeroo san keessa sahaabaa babbeekamtuu gurguddoo hedduudhaatu jira. Isaan bira dhaqee gaafachuu danda'a. Takka Umar ibn al-Khattab bira daayirektuma dhaqee yaa Umar gaafii tanaa Qur'aana keessatti na shakkisiiseeti akkamii je'ee gaafachuu ni danda'a. Ammoo inni bakka san hin deemne kaayyoon isaa shakkuma nama keessa darbee waan hin taaneen mataa namaa oowiseetuma inni maqaansaa itti haasawamuu qofa barbaadu. Tayyib. Madiinaan tun guutuun rabbashamtee dubbiin isaa tuni Umar ibn al-Khattab bira dheexee jaan. Wayita Umar ibn al-Khattab bira dheetu Umar ibn al-Khattab bakka inni jirirraa qabaanaa barbaadanaa fi daa'ee jee gurbaa kan. Gurbaa duba gartee bakka jirurraa gurra isaa qabanii amiira al-mu'miniin kan haqaa fi baaxil adda baasuun beekame jaalalloo ergamaa rabbii Umar ibn al-Khattab dura dhaaban. Rabbiin dalagaa toltuu isaa irraa haa jaalatu. Tayyib. Hogguu kana Umar ibn al-Khattab maal je'een gaafii tee maali mee gaafadhu maali wanni sirraa nagee jiru kuni jennaan waan na rakkee jira saniin adda baafachuu fedhaa ja'a duba gartee. Okay, tayyib. Hogguu kana mee maali wanni si shakkisiise maali wanni siif hin galle as kannii je'een. Hogguu kana gaafii gaafate yaa amiira al-mu'miniin rabbiin qur'aana keessatti bakka takkatti فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان قياسا قياك يا ما ربين نمتك كل دوبا قرتي إنسي في جني الرا بدي إساني قافة مفين تأنجأ أماس قرآن مخيسة بكبرات فوربك لنسألنهم أجمعين قياسا تك أمني بدي إساني هندر إسان قافة شفتين نجأ هاي أستهن قافة نجأ أستي نقافة نجأتي أكم جد دبين تنيجين أو تناسلي به جين عمر بن الخطاب هاي ندقي سيفين دي بساجين ربي سبحانه وتعالى قيانك ياماكم قيا ديرا دوبا قرتين قيا دوبا قرتين أما تقوم شنتمت حسابا مو قيان إساتو كتشاون قيا ديرا ربي بكا قريدتي نمهن قافتو بديسا فوليتو ما إرسا بچيسا جين ati guyyaa akkanaa ni hatte guyyaa akkanaa zinaa daleede guyyaa akkanaa akkana goote guyyaa akkanaa akkana goote jeeti fuudhanii duba gartee badii isaa fudhachiisan akka inni badiin isaatun hangam takka guddoo badiin isaatun hangam takka hamtuu badiin isaatun hangam takka fokkottu wanjala yakka cimaa akka dalage fuudhanii duba gartee irratti raggaasisanii deebii takkallee isarraa hin barbaadan وتك ونسا قافتن هنجرو أتي أكنا قوتي أتي خأكناتي أتي أكسي أتي وان أكنا دليدي أتي هتورا أتي ظالمة أتي لبونا مانيا أجيستي أتي هكنا مانيا تجاد مصابتشيساني فرتشيساني بكي ربين فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ربين اتجاوسا بكتنا بيخي جين سيقلتي فوربك لنسألنهم أجمعين أماس قياك يا ماسا دوبا قرتي قدين ربيتين خخدتي قدين خيان خخدتي تكا تكتي وان إسين دلي در ربين إسين قافت نابا كتي جيسان وان دوبا قرتي أسو دنيار رجرتو أتي دلي دي ملايكان ستي خطب ديسان دوسيتي في دني سر فيدن أتي قياك كنا وانا كنا هندليني سر فيدن جاتشو دوباتلو دلقي قياك كنا وانا كنا دليني دلقي guyyaa akkanaan daleeni hin daleeni jettee yoo ati kan haaddu taate rabbiin achumaa ragaa si baasa waan ati hojjatte akka viidiyoo si bana yoo fedhe harkaa fi duba gartee miila keesi dubbisa اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون قيا أرانتنا نختم على أفواههم أفان إساني هنا أفان إساني ولدتي قدوم فينا وتكلمنا أيديهم هرك إسانيت ندبسا وتشهد أرجلهم ميل إسانيت رجاء اتباه وان إسان هجتني
bakka gariititti guddina badii isaaniitirraa kan kee rabbiin baduma isaanii irra sabachiisa waan takka hin gaafatu. Bakka gariititti duba gartee rabbiin ni gaafata akkana jechuudha sii galtee yaa gurbaa eenaa galte. Gaafii biraa tooni qabdaa ni gaafate waa hunda. Cufuma gaafatu hunda Umar ibn al-Khattab deebisee fi fixatee wanni qoma kee keessa si hafe takka illee nun jira hijeen hin jirtu yaa Umar ibn al-Khattab jeen. Okay hogguu kana amma anaa si gaafataa jeen Umar ibn al-Khattab. Hayye. Eega ati waan kanarraa qur'aana rabbii kanarraa shakkii kan qabaattu taate. Eega waa gaafachuu kan barbaaddu taate. Maa dhufteenan gaafatin. Yoo nabira dhufuun sitti ulfaate hoo sahaabaa abalufaa ajjira. Maa isaan kana bira dheeyxee hin gaafatin maaltu si dhoowwee jeen jechuu. Badala nama humaa hin beene ummata duba gartee nagayaan taa'u jiru. Ummata garii kan salaataa fi soommana malee hin beene jira. Ummata garii qur'aana kan ittiin salaatu malee qur'aanuma kanaahu faatihaa likkitti kan hin qaraanii jira. Ummata kana bira maaltu si geessee hawaasa akka jeexu si godhee jeen jechuu. Hogguu kana deebisaa gizee dhabe Umar ibn Khattab huccuu isaa irraa baasaa je'eetii fuudhee duba gartee garafe. Mataa isaa kanaas fuudheetii duba gartee garafe. Wahii mataa kana keessa waasi hafanii jeen duba gartee. Lakkii wanni shakkii qabu hundinuu na keessa xaragamte wanti takkallee na keessatti hin hafne yaa Amiir al-Mu'miniin je'een. Hogguu kana Umar ibn Khattab nagayaan deem biyyateeti gali arrabooda dubbii teetirraa. Sirraa duba gartee wanti takkallee nu nagahee morma keetiin sirraa darbaa jeen Umar ibn Khattab. Namtichi san duba gartee nagayaanii Madiinarraa biyya isaa Iraaqitti galee ja'an. Achi booda Umar ibn Khattab eega du'e booda duba gartee Uthman ibn Affaaniitu duba gartee dhufe. Uthman ibn Affaan gaafa khawaarijaan rabshaa itti kaaste jeequmsa itti kaaste. Duba gartee namticha san barbaadan aboo dubbiin shakkiin ati zamana Umar ibn Khattab ofaa turte san ammani daleeydii amma fudhatama nu biratti qabdiiti khootuun wajjin hirmaadhu Umar ibn Khattabis du'ee jira jannaan maal jeen gurbaasan أما أنا فأدبني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أني عمر بن الخطاب أدبنك أبسيسي ناموسنك أبسيسي ناموسنا برسيسي أدبنا برسيسي أن أمة جاهلة كخيسان يجين أمة أدبنك أن يجين هن هرما روتي بافت داهي جين جاتشودو بغرتي. طيب خناف يرو أما خنا خيستي والروان هنتانين متانا ما أوستان waan hin jirre hundaan mataa namaa jeexanii hujii namaa baastan waan hin jirre hunda please yoo dandeenye khayrii haa daleynu yoo dadhabne cal jennee haa teenyu bar caluma ja'anii afaanuma kana wali qabanii taa'uun wallaahi nagaa bar wallaahi alazim afaanuma kee kana cal jettee wali qabdeetuma mana kee cufattee taa'uun nagaya yeroo hedduu namni yoo waa dubbate yoo waa haasaawe ni dogongora. بدل سنيد بغرتي يو چل جتي تيس الرويا نبيك صلى الله عليه وسلم ما جاء نبيك ان نجا في رحمن ربي سان رتي هاجراته من كان يؤمن بالله واليوم الاخر نني ربي في قياك يا ماتت امان لال دبي وانتنا ايمانا وليه اتي لكاس يو دوغان ايمانك ابارت ملي وان اركيتي هندن دبتو يچو يو دوغان نما ايمانك ابوتاتي وانين حاساو خنا تكا ربين إرانا حسابا جتي وخياد دوتاتي وان بؤاسي كابو ملي حاساو فوهن جرجرت نمني ربي في قياك آمات التأمن فليقل خيرا أو ليسكت وفي رواية أو ليصمت أو يصمت تكا وان غاريها دبتو تكا دبغرتي حاج اللي سوهي نما دبغرتي أمتا سلفات الرا والروان دبتو تائي خطبو جرا الروان اكناتين دبت قلقل منقل الرا أبلون خنانجي هنگنان دبت سو قيا خنقوتو ان جتش هنگنان دبت ويلي ان جتش هنگن برا وان تكلفتين دبت روجي اي دبا قرتي خطب انا فيتي مال اكا دبنو في مال اكا ديسنو هم بين يوني ختمنا جنة ختمنيتو فتون دندين أما تاتو غا ربينيس تكنولوجي لافيسي خونو نمو أكما خيا خانتي فيسبوك في التياسغارة غلتيتو ما إفورا بي وان أركي غتيسو جردو بغرتي أمو أتي ورا بي أكا فيتتي نما جيتي وني أركاتو تكالينو هنجو
siif gaarii miti. Gizeen akkana jedhu kana ani nam takka illee tuqutti hin jiru. Ammoo dirqama kiyya waan rabbiin na beeyse dubbachuun. Abbaan fedhe fedhetti haa fudhatu waan rabbiin na hubachiise waan rabbiin afaan kiyya gubbaa kaayee dubbadhu naan jee dabarsuun dirqama kiyya. Kanaaf gizee viidiyoo if dura qabnee waraabnu kana wani dubbannu kun maal akka godhaa jiru hin beeynu. Namni qabadii keessa akka galchaa jiru hin beeynu. Waan afaan keenya kana keessaa baheen viidiyoo nuti waraabnee feesbuuka gubbaa keenyuun takka waan nuti harka kanaan barreessinee feesbuuka gubbaa keenyuun namni tokko kara badii achi seenee badii nama sanii irraa gaafatamta duba. Fakkeenyaaf guyyaa kana viidiyoo tokko waraabdee gadhiista viidiyoo kana nam 1,000 faan laala nam 5,000 faan laala hagari nam 10,000 laala hagari duba gartee sanii olis halaaluutu jira. Viidiyoo kee namni 5,000 laalee yoo namni 5,000 san badii hojjate ati badii nama 5,000 baadhatta jechuudha. Guyyaa qiyaamaa badii nama 5,000 fiddee dhufte jechuudha. Yoo namni san badii san akkasumatti itti fuufe ittuma gaafatamta. Osoo ati addunyaa tanarraa illee galte. Osoo ati namni silaa gizee du'ee addunyaarraa gale dalagaan isaanii citti. Kheyrii saataatu, sharrii saataatu dalagaan isaanii citti. Ammoo ati kan feesbuuka gubbaa teessee nama jeetu, kan feesbuuka gubbaa teessee waan hin taane mataa nama owistu, kan feesbuuka gubbaa teessee hawaasa nagayaan bobbahee galu jiru shakkuma keessa galchiteetuma waan hin taane mataa isaanii owistu. Yoo duutee addunyaarraa galteellee ilaa hanga duba gartee viidiyoon keessan jiru, ilaa hanga jechi keessan jiru, sababa jechi keetiin namni shoorarkaawee waan hin taane hojjateen san hundarraa takka takkatti fuula rabbii dhaabbattee gaafatamuuf teessa. Kanaaf dubbii tana laaffistanii hin laalinaa. Dubbii tana waan takka osoo hin waraabne dura maaliin waraabuuf deema? Maaliin dubbachuuf deema? Wanni ani dubbadhu kuni bu'aan isaa maali? Eenyu fi bu'aa qaba? Ani bu'aa maaliin irraa arkadha? Mizaanarra kaayi. Yoo waan kana dubbadhe rabbi biratti sadarkaa hangamiin itti arkadha mizaanarra kaayi. Xiinxali daqiiqa 5 gattaa'i qobaate hulaa cufadhu yaadi. Waaniin dubbachuuf deemu kana hoo rabbi jechaan dubbachuuf deema? Dhugumatti rakkoon san nahuuteetiin hawaasa kiyya cinqitee hawaasa kiyyaaf ifa baasuuf deema? Dhugumattiin ani fuula rabbitti barbaaduuf deema moo maqaan kiyya akka haasawamuuf hin deema? Moo abaluun beekumsa ni qabaa beekumsa kiyya haana arkaniif hin deema? Moo duba gartee fuula nama biratti sadarkaa barbaadu, kabajaa barbaadu, jaalala barbaaduufiin dubbachuuf deema? Waan jiru kana hundamee if gaafadhu, ifitti haasawi. Gizee namatti haasawu qofaami. Namni tokko taa'ee if gaafachuun bareeda. Gattaa'i of gaafadhu maaliifin dubbachuu deema awwaan kan? Yoo wanti ati dubbattu kun namaaf bu'aa kan qabu taate, wanti ati dubbattu kun rabbi biratti illee sadarkaa kan siif ida'u taate, wanti ati dubbattu kun waan nama duraa wal qabee jiru, waan nama shakkiisee jiru namaaf ifa adda baasu yoo taate, waan san keessatti nam takkallee hin sodaatin arraas barus dubbadhu. Ilmi nama waan takkallee husin godhu. Ammoo wanni ati dubbachuuf deemtu kun yoo kan nama shoorarkeessu taate, yoo kan nama jeequ taate, ati waan dubbattu tana keessatti fuula namaa maqaama kee namni akka haasawu takkaa nama biratti darajaa barbaaduuf na arkaa fi na dhagaaf kan deemtu yoo taate rabbi sodaadhuuti osoo kheyrillee taate waan sanfarraa dhiisi hin dubbatin. Rabbiin duba gartee niyyaa teenya nu haa tolchu obboleeyyan kheyri. If gaafadhume mee xiqqashoo duba gartee ifitti haasawu. Bu'aa waan saniif fidduutu hin jirre duba gartee. Lubbuu tee tana qabi. Duba gartee viidiyoo akkasiitillee sheer gootan waan sheer gootan kanallee qusadhaa. Waan sheer gootan kanallee eeggadhaa. Maal sheer godhu jirra? Maal namaaf dabarsuu jirra? Namni san gizee dubbate dilii nama sanii baadhata atis sheer godhuudhaan akkasumatti fudhatta duba gartee. Kanaaf duba gartee obboleeyyan kiyyaa rabbi haa sodaannu. Yoo rabbii fi dhugaan guyyaa qiyaamaatitti amanne waan hawaasaa bu'aa qabu haa dabarsinu. Waan hawaasni irraa fayyadamu, waan namni barnoota irraa arkatu,
waan namni duba gartee waan gaarii ittiin hojjetu haa dabarsinu. Rabbiin anis kan dubbatu isinis kan na dhaggeeffatu akkasuma obboleeyyan keenya warra feesbuuka gubbaa taa'ee waa waraabu kana hunda warra dubbii gaarii, dubbii bareedduu, dubbii haqaa tan rabbi biratti fudhatama qabdu, tan rabbiin illee nurraa jaalatu, tan duba gartee hawaasni illee bu'aa bareedduu irraa buufatu rabbiin haa dubbisu. Waan duba gartee rabbiin hin feene hundarraa nu fageessee waan inni ofii isaatii jaalatu nu dubbachiisee nu hojjechiisee ofitti nu haa dhiheessuun isin ja'a. يون حقق قلنا ربي الراهي يون دقون قريس نفسياتي يا في شيطان الراهي وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا وبالله توفيق وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.